Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya qaalii fi gaggaarii baga jiraatan isiniin jecha hordoftoonni warroonni YouTube channel kiyyaa fi TikTok jala jirtan baga jiraatan. Warroonni aappii dha'uma amma durallee akka deebi'ee dalagaa ture isin garsiiseen ture akkasumas immoo guyyaa dheengaddaa deebi'ee dhaabbatee ture. Warroonni shari'aa hunda irratti fayyadamtanii amma garuu kaleessallee deebisee waan kana abdeet godhe akka ajaa'ibaatti akkuma duriitti dalagaa jira osoo aappii biraa hin buufatin appuma dheengadda ka amma duraa sanii miti ka dhiingadda sinii hime telegiraama kiyya jalaa warri buufattanii jirtan aappiin kun pilaastoor keessaa buustanis ka pilaastoor keessa dhaabbateera gonkumaa aappii kana hin fayyadamina telegiraama kiyya jalaa fi telegiraama isaanii jala jira. Warroonni aappii dhihoo kana guyyaan kana sadiin dura buufattaniitti fayyadamaa turtan keessa seenaadha salphaadhumatti gubbaa kanaan bakka kanarratti dirqama abdeet godhuun isinirraa eegama jechaadha. Asirra cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda abdeet akka goota isin gaafataan waan godhee itti fayyadamaa jiruuf jechaadha. Abdeet isinii baasa abdeet isin gootanii akka ajaa'ibaa isinii dalagaa warroonni siim kaardii hunda irratti fayyadamtanii zayinii jaawwii sawaa akkasumas libaaraa fi shari'a yaaqoot kanarratti akka ajaa'ibaa dalagaa jira. Aappii kanatti fayyadamaadha isiniin jedha. Viidiyoon keessatti laayik sheer sabskiraayib gochuun dagatinaadha. Sheer walii gochuudhaan laayikii gochuudhaan namoota bira akka geehu godhaa isiniin jedha. Haga barnoota dhufu walitti deebi'u nagaan naa tura.